Seenaa adde Burtukaan Tamasgeen jechuun kan EBS dhiyeessee akeeka siyaasaa kan qabu akka ta'e himameetii jira. Qaama duula miidiyaa walirraa hin cinne yeroo dheeraaf jibba uummata Oromoo irratti oofuuti jedhu namoonni yaada kennan. Seenaa adde Burtukaan Tamasgeen jedhame kana miidiyichi erga tamsaasee booda yuutuubii irraa kaaseetii jira. Tamsaasa qophii kanaa hordofeem duulli miidiyaa fi aktiivistoota afaan Amaaraa dubbatanii yuunivarsiitii Dambidolloo uummata Oromoo bal'aa fi mootummaa irratti godhamaatii jira. Miidiyaan seenaa adde Burtukaan jedhee dhiyeesse televezyiinii EBS qophichi erga tamsaasee booda tooftaalee tamsaasaa isaarraa haqeetii jira. Duula marsaalee hawaasummaa fi miidiyaalee garaagaraa isaarratti godhamaa jiru hordofee yuunivarsiitiin Dambidolloo ibsa baaseetii jira. Saganticha irratti Burtukaan bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka barattuu farmaasii waggaa lammaffaatti kan dhiyaatti yommuu ta'u, yuunivarsiitiin Dambidolloo bara 2012 muummee barnoota farmaasii inumaa hin qabnu jedheetii jira. Bara jedhame 2013 reefuu muummee barnoota farmaasii banuu kan hime yuunivarsiitichi Burtukaan barattoota barasan farmaasii barachuu jalqaban keessa hin turre jedheetii jira. Hojichi maqaa balleessii fi gaafatamummaan kan hir'atee fi roga malee hojii hojjetame akka ta'e yuunivarsiitichi ibseetii jira. Miidiyicha seeraanis gaafadha jedheetii jira. Burtukaan seenaa ishee yeroo himattu waggaa lammaffaa barattuu muummee farmaasii gaafa turte halkan gaaf tokko barattoota kan biroo waliin dhukaasni yuunivarsiitii keessatti baname okkaamsamuun gara bosonaa fudhatamuu himte. Leenjii waraanaa barbaadamne jette. Qaama daggalaa kanaan waggaa booda gudeedamuu ishee eerte. Waggaa tokkoo fi ji'a jaha booda akkaataa hin ibsamneen gara yuunivarsiitii deebite wallaansa argachuu himatti. Achi booda sababa hin ibsamneen mooraa barnootaa dhiiftee kararratti baatee kadhachuuf dirqamoo dubbate. Boodarra yuunivarsiitiin ishee suni Finfinneetti gatanii jireenya kararraa Finfinneetti eegaluu himti. Rakkoo isheen himattu kan gaafii hedduu kaasu kana televezyiiniin EBS bifa diraamaan dabaalee dhiyeesse. Burtukaan gaafa biyya ishee Goojjam lixaa Sinaan irraa kaatee yuunivarsiitii maltu mallaqni geejjibaaf qabatte birrii 300 jettee bakka isheen kaate birrii 300 yuunivarsiitii Oromiyaa geessu hin jiru. Maaliif yuunivarsiitii eeruu hin feene EBS maaliif yuunivarsiitii ishee hin gaafate yookaan dhoksuu filate? Yuunivarsiitiitti yoo deebitu yuunivarsiitichi barnoota ishee akka itti fuftu maaliif hin goone? Kanneen jedhan faayidaa fi hedduu gaafachaa jiru. Yakki hagasii bakka of eeggannoo tokko hin jirretti irratti raawwatame ulfa hin barbaachifne saaxilamuu dhabuun ishee seenaa Burtukaan kan shakkiif saaxilu keessaa tokkodha. Yakki kun irratti raawwatamuu isaa fi dhibee hamaaf saaxilamuu ishee ragaa mana yaalaatiin hin deeggaramne. Yuunivarsiitiin isheen itti baradhe jetturraa waa hedduu qulqulleessuu osoo danda'u EBS diraamaa hojjechuu maaliif filate? Yuunivarsiitiin dhokfame kun yaada akka kennuun carraa maaliif hin kennamneef? Dhiibbaawwan akkanaa dubartoota irratti raawwataman ilaalchisee qaamolee nageenyaa akka poolisii fi dhaabbilee mirga namoomaarraa yaada fudhatuun gahee miidiyaa ture kan jedhan kanneen yaada kennan qophiin akkanaa miira hawaasaa irratti dhiibbaa qabaatu madaalawee dhiyaachuu osoo qabu bifa gaafii hedduu kaasuun dhiyaachuun naamusa ogummaa kan hin eegnee fi gaafatamummaan kan itti hir'ate jechuun qeeqaatii jiru. Sagantichi maaliif yuutuubii TV EBS irraa buufame kan jedhus gaafii guddaadha. Kana hordofee duulli jibbaa miidiyaalee garaagaraatiin saba Oromoo irratti oofamaatii jira. Qophiin kun akeeka siyaasaa fi mallaqa qabaachuu akka danda'u duulli godhamaa jiru ni argisiisa. Duulli jibbiinsaa akkanaa waggoota darban uummata Oromoo irratti godhamaatii ture. በሰደፍ መታይ በሰደፉ ሲመቱኝ ይህን ማጅራቴን ሲመቱኝ ሰደፉ ተሰበረ። ሰደፉ ሲሰበርበት እንደገና በመጥረቢያ ዛቢያ መታኝ። ሞትኩበት። ስሞትበት ዞሮ ቦሮቹን አየና ተመልሰው እንደገና አብየ ብድግ አልኩ። ነፍሴን ዘርቼ ብድግ ስል እንደገና መጨረሻ ላይ በገዛ ቆንጭራይ በጎራዴ ነው ያረዱኝ እና እንደዛ ነው።